Oromoo saba guddaa Afrikaa goota qixxeequma hundee isaatti jabaadha jabaatu jabaa dhalcha. Waan nama hin barbaadu waan isaarratti garuu lubbuu qaalii tokkitti isaa dabarsee kennuu filata malee tole hin jedhu. Riisaas tooftan qabatee jiraata alagaas Oromoomsee hammata saba qulqulluu Oromoo. Mala qabsoo isaa keessatti ilmaan qaalii hedduu dhabeera. Dhiigaa fi lafee isaaniitiin dhalootaaf galaataanii utubanii dhaabanii har'aan nu gaaniiru. Gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa goota duutu dhala. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii galfata seenaati. Qophii galfata seenaa keenya irraatiin seenaa jaagamaa badhaanee isiniif qabannee dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyatti nu faana tura. Urroolee yaa goota koo anjalleessa jaallu yaa goota koo. Obboleessa booyyee yaa goota koo. Andabeessan jaallu yaa goota koo. Obboleessa koollee yaa goota koo. Seenaan Oromoo akka jijjiiramu beeka. Gaaficha wayyaaneen warri Oromoo nyaachaa turan eessuma liixu laata? Jaagamaa badhaane. Amboo maqaa yommuu dhaamu yeroo baay'ee gooticha waa'ee falmaa qilleensa Oromiyaa irratti ta'e gammoojjiin hammaachaa deemuu ishee iyyaa turee fi hubachuu bosona Baaleef garmalee gaddaa ture Jaagamaa badhaanetu yaadatama. Adoolessa 16 bara 1976dha. Jaafii qalbii maatii warra carra qabeessaa sun illima yaadarra irraate ciniinsuu fi miicuu gamlameetiin godaanan. Hunduu akka ayyaana isaatti samii ilaala yaadayyee lala kadhannaadha. Kan keessa isaatti osoo gungumu sagaleen qilleensaan jalaa fuudhamee raabsamus danuudha. Sanyiin isaanii walitti dabalame mucaa dhiigni isaa gootummaan abuurame tokkoof kalan Jaagamaatu dhalate. Obbo Badhaanee Bashaa fi haadha goota Adde Kabbabuush Xuuriiti. Lafatu eebbifamtuudha. Dachee jiidhaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Qullittii fi Birbirsaatti. Daa'imni xinnaan dhalate kun umriidhuma daa'imummaa isaatti gara laafessa taphataa fi dubbiin isaa kun kan nama maalalu ture Jaagamaa Badhaanee Bashaa. Garuu kan naatoo ta'e dhukkubbiin ilmaan Oromoo daa'imummaan keessatti dhalate waliin dhiphachaa ture osoo firii hin godhatin osoo mutee sanyii isaa ija sabaaf hin hirin osoo galaanni isaa yaa'ee dhaloota isaaf wabii hin ta'in osoo maatii horatee fakkaattii isaa ijaan hin argin ulfa Oromummaa ciniinsuun baatee umrii isaa dargaggummaa sirriitti osoo hin guutin Oromoof ibsaa ta'ee ofii baqee galaa seenaa dhiisee ofii isaa karaa qabateetu seexaa fi xiiqii ta'ee fuuldura saba isaa daaddisa. Abbaan Jaagamaa obbo Badhaaneen carraa barnoota ofii isaanii waan hin arganneef ilmaan isaanii akka barataniif cimanii hojjetan. Jaagamaanis carraa kana bara 1987 mana barnoota Amboo sadarkaa tokkoffaa yookiin Caree jedhamutti kutaa tokkoffaa barachuu eegale. Jaagamaan barnoota isaatti baay'ee cimaa ture. Barattoota hedduuf fakkeenya ta'a hanga kutaa 8ffaatti manuma barumsa kanatti barate. Yeroo kanatti diinni isaa inni guddaan kanneen mirga Oromoo gadi qaban dhaloota qulqulluu hidhaa fi ajjeesaa beektotaa fi hayyoota biyyaa baasaa Qaallittii fi Maakalawitti dararaa turan kaan miila kutaa kaan gurra duuchaa kaan kulaasaa kaan gubaa kaan ajjeesaa kan turan wayyaanee bineensa nyaataa ta'ee fi OPDO ergamtuu taateedha. Umrii daa'imummaa kanatti bilchinni isaa dubbiin inni dubbatu hojiin inni hojjetu akka waan uumamni eebbisee irratti cobseeti malee kennaa guyyaati jechuun nama rakkisa. Wachaan isaa hundi icciitiidha. Amboo koo hambaa lafaa akkamiin sirraa afa daangaa kabachiisaa qeerroo yoom gadi lafa. Jaagamaa Badhaanee erga daraaraa kafanii diinaaf harka laannee goota gaggaabooti. Barataa Oromoo goota gara kuteessaa fi gamna barattoota kaaniif fakkeenya ta'aa turedha. Sochii barattoota Shawaa Lixaatti dursa taasifame adda durummaan kan barattoota qindeessaa turee fi sabboonummaa Oromoo barattoota keessatti dagaagsaa ture Jaagamaadha. Jaagamaa beekaa kan dubbatee nama hin mufachiifnee fi kan namoota hedduu biratti jaallatamuudha. Kana irraa ka'uun barattoonni Oromoo naannoo Amboo akka motora sochii isaaniitti ilaalu. Waan kamuu yoo ta'e, waan kamuu yoo mari'atame eenyumtuu murteessuu fi dubbachuun dura Jaagamaan maal jedhe jedhu turan. Qabsaa'ota Oromoo ciccimoo adda addaa waliin wal qunnamee milkaa'ina isaaniif hojjechaa fi waa'ee ilmaan Oromoo kanaaf yaaddoo qabullee waliin mari'achaa tureera.
Haaluma kanaan itti fufee 1994 kutaa 8ffaa xumuree bara 1995 mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa galee. Barsiisaa Caalaa barattoota kan barsiisuu fi guyyoota hedduu harkisaa boronqii qofa akka ta'es dubbatu. Amboo yaa goota koo Amboo gaafa xiifi yaa goota koo jalduu koo gindoo koo yaa goota koo gindoo gaafa xiifi yaa goota koo. 1996 barri kun Amboo guutuuf bara qabsoo ture. Barattoonni kunneen bara kana qabsoo gaaffii ilmaan Oromoof adda duree turan. Keessumattuu jaagamaan barattoota sochoosuun hanga gaaffiin keenya nuuf deebi'utti hanga miidhamni Oromoo dhaabbatutti hin barannu jechuun sagalee guddiftuun lallabaa barattootaaf warraaqsa ta'aa ture. Carraa argate kamirrattuu immoo waa'ee falmii qilleensa Oromiyaa osoo hin kaasin hin darbu. 1989 irraa eegalee bitamtootaa fi jalakaattota OPDO yeroo sanaan waa'een jaagamaa basaasamaa kan ture jarreen ciisa dhorke. 1996 sababa alaabaa si'achuu jedhuun himatamee Karchallee Amboo galee. Baatii 6 Karchallee Amboo ture mirgi wabii eegamee fi bahee garuu barnootatti deebi'uu hin dandeenye sababa hin beekamneen waggaa 2 barnootarraa adabame. Imaanaansi harka jira falmatu dhaloonni qube Imaanaansi harka jira falmatu dhaloonni qube kanaaf diinni nu mormatti taane dhibe barannee jijjiiramatu diina gube. Kunis qabsoo isaa itti aanuuf karaa saaqee sochii cimaa bara 1997 taasisaniin bara 1997 filannoo tureen KFO'n godina Shawaa Lixaa aanaalee hedduu irratti mo'uu danda'anii jiru. Jaagamaan bara 1998ttis yoo lafa ba'ee sochii cimaa taasisaa nuuf hin tolu jechuun barumsa waggaa 2 adaman dhiisanii mana barnootatti deebisanii akka hordofamuufis xiyyeeffannoo guddaatti kennan. Baala miilaa rigaashoolee loltee laa rigaashoolee loltee dura rargee laa rigaashoolee filaashii booditee laa rigaashoolee dhagaan saqqoo dhoofte laa rigaashoolee irraan oollee lammii koonan ture. Bara 1997 bara filannoo sobaa bara qanqalloo wayyaaniin hatte jaagamaan haqaaf falminaan baay'ee dararaa turte. Jaagamaanis kutannoon akkas jechaa ture. Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Bobaa ormaa jala galuu hin qabu. Bobaa ofii jalatti bulchuu qaba malee. Yeroo garagaraattis waajjira poolisiitti waamamuun doorsifamaa turus gooticha kana duubatti deebisuun hin danda'amne. Egaa guyyaa eeganii guyyaan fafaa, guyyaan hir'uun, guyyaan abaarsaa, guyyaan dhiiga gootaa yoo dhugde malee hin buqanne geesse. Jaagamaa gooticha dargaggeessa barataa Oromoo kennuuf dhufte maal qaba osoo guyyaan sun hin dhalanne ta'e yookiin jaagamaa manaa hin baane ta'e jedhanis hidhii xuxxuuxuun uummata Amboos garaa booressaa ture. Kololeessa 30 bara 1998 guyyaa keessaa sa'aatii 6tti mana barnoota Amboo sadarkaa lammaffaatti duulli fincila diddaa gabrummaa har'a sa'aatii kana eegala ture. Barattoonni wareeranii fooricaa iyyaa bahan. Jaagamaanis guyyaa barattoota barsiisaa oolee harka isaa jaaraa boronqii uffateen barattootuma waliin bahe. Poolisiin karra bahiinsaa irra ture tokkos goota kobbeen falmatu osoo inni dabtara laphee isaa irratti qabatee jiru dhaabee rasaasa mormatti dhukaasee kuffise. Hiriyyaa isaa reeffa kaasuuf gadi jedhes achumaan itti dabalee barattoota Oromoo qabsaa'ota lafaa dhufaa 2 wal biratti kuffise. Imimmaan miti, gubaa miti, godaannisa guddaa tokkotu madaan xaxamee dabalate. Yagantuu dhiis maal fokkorrii qilintoo galee jira korme. Yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaaf of kenna korme. Karri mana barnoota Amboo sadarkaa lammaffaa gootota Oromoo 2 ofirratti galaafachiiste carraa dhabeettii taate dhiiga ilmaan Oromoo irraa akka hin deemamneef cufamte. Amma iddoo kana odaa fi kaartaa Oromiyaatu argama. Daawwannaa miila qullaa gootonni Oromoo Ambootti taasisanis yaadannuma kana. Biqiltuun odaa Jawaar guyyaa kana iddoo jaagamaan itti wareegametti dhaabe Hacaaluu fi uummata Amboo imimmaan fixachiise kunis guddatee firii isaa san akka godhatu abdiidha. Jaagamaa badhaanee mana barnootaa fuulduratti ajjeesuun haamilee barattoota Oromoo cabsina jedhaniiti. Garuu haamileen barattoota Oromoo hin cabne. Kunoo seenaa fi seexaa ta'eetu karaa nuuf saaqe.
Jaagamaan ilmaan Oromoo keessa jira. Ilmaan Oromoos jaagamaa keessa jiru. Iddi handhuuroo tubee sanyiif dhalootatti imalee madaasaa dagatee adaraa gootaa hin nyaatu. Ati dungoo dhaloota qubee warra kobbeen falmatuuti. Yoomuu nu keessa jirta. Galanni kee bilisummaa haa ta'u. Seenaan gootota keenya akka biiftuu bariitti dadhabbiin isaanii kalee Oromoo fi Oromiyaa tulluu bilisummaa yaabsisu malee nafu. Onnee dhalootaa keessa kabajaa fi gootummaa bara baraan ni jiraatta. Oromoo fi Oromiyaa dhiigaa fi lafee ilmaan isheetiin bara baraan kabajamtee haa jiraattu. Horaa bulaa jeebanaa. Gootota Oromootu waree falmatu malee hin teenye kaaramu galeen taa'u amboo dachee goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroomsaan biyya keenyan teenye. Nama qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyan teenye. Gootatu falmuun nimne qeerroon galeen cimne wadaay biyya goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Gootota Oromootu waree falmatu malee hin teenye nyaaramu galeen taa'u Oromiyaa dachee goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Oma qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyatti.